Boqonnaan qabsoo Oromoo kan wal ajjeechaa osoo hin taane sirna cimaa waloon ijaarrachuun hiyyummaa fi booddatti hafummaa keessaa bahuu fi tokkummaa keenya kan itti ticcinuudha jedhan Obbo Kaffaaloo Tafarraa. Mariin paanaalii Gamtaa Qeerroo Dargaggoota Oromootiin qophaa'ee kan dargaggoota Oromoo fi qaamolee hawaasaa garaa garaa hirmaachisee mata-duree wal ajjeechaan haa dhaabbatu, nageenyi waaraan fulla'iinsaan haa mirkanaa'u jedhuun magaalaa Finfinneetti gaggeeffamee jira. Gamtaan Qeerroo Dargaggoota Oromoo rakkoon nageenya naannoo Oromiyaa akka hiikamuu fi qe'een Oromoo nagaa dheebote nagaa akka argatu akkasumas rakkoo jiru bifa ammaayyaa'en mareef marabbaan furuu kan kaayyeeffatee ta'uu waltajjii kanarraa hubachuun danda'ameera. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa Obbo Kaffaaloo Tafarraa marii kanarratti argamuun haasaa taasisaniin seenaa ijaarsa biyya kanaa keessatti sirnoota darbaniin cunqursaan sabaa fi sablammoota irra gahaa turuu ibsanii uummanni Oromoos saboota cunqurfamaa turan keessaa tokko kan ta'e uummata cunqursaa sanaa fi injilbeenfannee fi qabsoo hadhaa'aa geggeessaa turedha jedhan. Seenaa ijaarsa biyya keenyaa keessatti sirnoota darbaniin sabaaf sablammiin biyya kanaa cunqursaa fi dararaa hammana hin jedhamne keessa baroota dheeraadhaaf darbanii jiru. Saboota cunqursaa kanaan dararaman keessaa uummanni Oromoo isa tokko. Cunqursaa fi dararaa irra gahaa ture kana ofirraa fonqolchuuf qabsoo bara dheeraa, qabsoo hadhaa'aa, qabsoo lubbuu gaafate, qabsoo wareegama hammana hin jedhamneen tu gaggeeffamaa ture. Uummata waggoota dheeraadhaa fi qabsoo geggeesseen aarsaa kaffalee injifannoo gonfatee warra milkii ta'ee fi abbaa sirnaa ta'e ta'uu eeranii sirnicha itichuu fi waliin hojjechuun murteessaadha jedhan. Qabsoo gaggeeffamaa ture kanaan injifannoon waggoottan ja'aan asitti argamanii jiru. Wanti guddaan qabsaa'anii wareegama barbaachisaa ta'e kafalanii galma barbaadan irra ga'uun waan isa guddaa. Nuti warra milkiiti. Lubbuun bara baraaf kafalaa turre, wareegamni kafalamaa ture, badheetti nafa. Injifannoodhaan dabaalamee jira. Oromoon har'a abbaa sirnaati, abbaa qe'eeti. Aadaan isaa deebi'ee jira. Qabsoon kanaan booda nu barbaachisu qabsoo farra doofummaa fi hiyyummaati. Qabsoo duubatti hafummaa keessaa ittiin baanee idila addunyaati irratti dorgomaa taanee akka sabaatitti, akka lammiititti injifannoo kanarraa waan argachuu qabnu kan ittiin dhandhamannudha. Garaagarummaa ilaalchaa jiru akka aadaa fi duudhaa Oromootti maree fi marabbaan hiikkachuun itti fufiinsa sirnaa fi murteessaa ta'uu ibsanii sababa mareen hiikkachuu dhabuutiin afaan qawween wal dura dhaabbannee wal ajjeesuun fayyadamummaa diina Oromoo guddisuudha jedhan. Garaagarummaan ilaalchaa nu gidduutti uumamuu danda'a. Kun uumama. Maatii tokko keessatti garaagarummaan ilaalchaa jiraachuu danda'a. Garuu immoo garaagarummaa obboleeyyan gidduu jiru kana aadaa qabnuun, duudhaa qabnuun, ilaafilaamedhaan gatteenyee mari'annee furaa deemuun injifannoon keenya
sadarkaa barbaannutti guddachaa akka deemu kanarraa immoo uummanni keenyas fayyadamaa ta'uu akka danda'u nu taasisa waan ta'eef sababa barbaannee hanqinaalee jiran lakkoofnee kanaan ol fuuldura dhaabbannee afaan qawweetiin kan wal ajjeefnu taanan kanarraa fayyadamaa kan ta'u Oromoo miti. Waliin dhaabbachuu fi wal dhaga'uun keenya injifataa nu taasisaa uummata keenyaafis kabajaa jedhan. Rakkoolee jiran laallee teenyee mari'annee wal gorsinee wal dhageenyee waliif abboomnee deemuun injifataa nu taasisa malee nun salphisu. Itti dabaluunis boqonnaan qabsoo Oromoo kan wal ajjeechaa osoo hin taane sirna cimaa waloon ijaarrachuun hiyyummaa fi booddatti hafummaa keessaa bahuu fi tokkummaan kan itti ititu ta'uu himanii sirni paartii ol ta'uu hubannee akka sabaatti gamtaa fi tokkummaa cimsuun sirna jabaa ijaaruu fi hunduu ga'ee isaa akka baachuu qabu Obbo Kaffaaloon dhaaman. Oromoon har'as borus taa'ee mari'atee marii saniin kan walii gale hiikaa kan waliin galle immoo abbaa sirnaatiif dhiyeessaa abbaan sirnaa murtiitti kennaa akka deemu taasisuun baay'ee barbaachisaadha. Kana hoogoone sirna jabaa ijaaruu dandeenya. Sirna jabaa ummata keenya cimsu, sirna jabaa biyya keenya ceesisu, sirna jabaa akka gaafa Afrikaatti cimaa nu taasisee mataa ol qabannee ittiin deemu, sirna jabaa kalee ittiin mataa keessa rukutamaa turre sun akka ol hin deebine. Kan ittiin ijaarrannu ta'uu qaba. Sirna jechuun sirni paartiidhaa oli. Paartii kamuu oli. Kanaaf faayidaa akka sabaatti nu tokkoomsu qabaannee faayidaa keenya san milkeessuudhaaf gamtaadhaan tokkummaadhaan kan irratti wal gargaarree ittiin wal utubu sirna jabaa qabaachuu qabu. Kan ammoo gochuu kan dandeenyu yoo wal dhaga'uu dandeenyu, yoo walii abboomuu dandeenyu, kun nu salphisa malee nun kabachiisu. Nuti tokkoo ta'an qaamni nurratti roorrisu tokkollee jiraachuu hin danda'u. Kanaaf yaa sabaa tokko taanee wal utubnee irree walii taanee deemuu nuuf kabaja waan ta'eef garaagarummaa qabaachuu dandeenya. Garaagarummaa keenya san aadaa qabnuun hiikaa haa deemnu. Marii kana irratti waraqaan qorannoo bu'aa bahii seenaa qabsoo Oromoo sadarkaa qabsoo amma irra gahee shoora dargaggoonni qabsoo Oromoo keessatti qaban ibsu hayyootaan dhiyaachuun bal'inaan mari'atameera. Marii paanaalii kana irratti miseensonni Gamtaa Dargaggoota Qeerroo Oromoo, hayyoonni, ogeeyyiin aartii fi qaamoleen sababa rakkoo nageenyaatiin miidhaman hirmaatanii jiru. Gamtaan Qeerroo Dargaggoota Oromoo fi hirmaattonni marichaas waraanaa fi ajjeechaan badii malee bu'aa kan hin qabne ta'uu eeranii wal waraansi dhaabbatee hundumtuu faayidaa Oromoo fi gara mariif marabbaatti dhufuu qabaa waamicha dhiyeessaniiru. Nagaan nyaataaf dhugaatii gararraadha. Nagaan jireenya. Nagaa kennaa Waaqayyooti. Walajjeesuun kun biyya keenya balleessaa, saba keenya balleessaa, abaarsaaf nu godhaa, lafa keenya abaara malee
lafa keenya balleessa malee nun ijaaru misooma keenyas ittiin fufsiisu nus hin guddisu sababii ta'eef dhaabatanii otoo of ilaalanii. Gamtaan Qeerroo Dargaggoota Oromoo kuni wal waraansi kuni kan irraa buufatu waan hin jirree fi dhaabbachuu qaba. Tasgabbiitiin jijjiirama dhufe kana aangoo harka uummataa kanarratti galee kana tasgabbiitiin ceesifachuu qabna. Rakkoon kamiyyuu yoo jiraate mareedhaan furamuu qaba. Kana keessatti qooda fudhattoonni hundumtiyyuu keessumaa qaamni wal dhabdeen gidduutti taasifamaa jiruu fi qaamni na ilaallata jedhu abbootiin gadaa, jaarsoliin biyyaa akkasumas dargaggoonni qeerroon Oromoo hundumtiyyuu qooda fudhattoota ta'uudhaan sadarkaa amma uummanni Oromoof Oromiyaan keessa jirtu kanarraa tarkaanfii tokko tarkaanfachuudhaan jijjiirama dhufe kanaaf utubaa jijjiirama dhufe kanaaf immoo nageenya fiduu danda'uu qaba. Qawweedhaan yeroo dheeraa Oromoon lolaa ture, ijaarames lolaa ture. Amma obbolaaf obbolaadha. Obbolaan tokko iddoo tokko jira, inni tokko iddoo tokko jira. Obbolaa tokkotu wal ajjeesaa jira. Seenaa namatti hin tolle gurra namaaf dhaga'uun namatti hin tolle baay'ee dhaga'aa jirra. Kana dura dhaabbatamee wanna kana gara tokkotti dhufamee mootummaanis warri qabsoo hidhannoo geggeessanis walitti dhufanii waan kana xumuramuutu irra jira. Qawween dhaabbachuu qaba. Waliin haasa'uu qaba. Nama walitti dhufee haasa'uu qaba. Yerootti haasa'anidha. Kanaaf hamma danda'ametti kun yoo dhaabbate yoo gara misoomaatti dhufame walitumamee waltumsamee deemuun hin danda'ama kan jedhuun yaada qaba jechuudha. Qabsoo hidhannoo yeroo qaba. Yeroon amma qabsoo karaa nagahaatiin Oromoon qabsoo isaa finiinsee yeroo itti sirna bulchiinsa isaa wal harkaa fuudha aangoo dhuunfate kana itti fufsiisu waan ta'eef qaamni hidhatee muka jiru. Har'as borus ilmaan Oromoo qe'een Oromoo haati Oromoo booyaa jirti. Ilmaan Oromoo du'aa jira. Lafeen Oromoo cabaa jira. Manguddoo waggaa 80tu du'aa jira. Qe'een Oromoo nagaa dhabuudhaan dirreen Oromiyaadhaa cabdee jirti. Har'as diinni keessoo kennatti nuti wal cabsuu kennan diinni kaleessa diinni tarsiimoodhaa nutti amuummataa jira. Daangaa Oromiyaa seenee daangaa Oromiyaa sabree seenaa jira. Kun rakkoo keessoo kennatti nuti qabnu irraa madda waan ta'eef keessoo kennatti gadi teennee hanqinnoota qabnu daba jiru cabiinsa jiru sirna qajeelchuu qabnu waliin ta'ennee mari'annee qajeelchaa akkaataa ittiin hegeree Oromoo ijaaruu irratti gadi taa'anii galanii haa mari'atanii fala haa fidanii jechuu barbaada. Artistiin gameessa qabsoo Oromoo Qamar Yuusufis Oromoon aarsaa waloo kaffalee injifannoo gonfatee har'a wal danquun qaaniidha jedhee ilmaan Oromoo rakkoo keessoo keenya marii fi marabbaan yoo hin furanne bakka kaanitti waan nu deebisuu fi qarree fi qeerroon Oromoo tokkummaa Oromoonii biyya dhalootaaf taatee ijaaruu fi tumsuu qabaa dhaame. Yeroo hamtuu yeroo ibiddaa yeroo gubannu san hunda keessa kuteete har'aan tana ilmaan Oromoodha. Hedduun isaanii dhumanii lafeen itti cabanii wannaan har'a deebisanii waggaa hireen akkanaa kun dhufu ifi wal dura dhaabbachuun itti sheema qaanyiidha na biratti yana. Jaalleen lataa jee impaayarri kunis haa ta'u waan fedhe haa ta'u manni kun nurratti ijaarame. Yoo diigamees immoo nurratti diigamaa jee. Ani yoo ilmi namaa ilma Oromoo tokkoof intala Oromoo tokko kan galuuf taate kana caalaa ergaan hin jiru. Mootummaan amma jirus waan jechaa jiru koottaa inaa sooyinaadha ilaaf ilaameedha. Namni ilma Oromoo ta'ee intala Oromoo ta'ee dantaa uummata Oromootti amanu dantaa mataatiif himu waan kana siireeslii fudhateetuma itti yaaduu qabaa jechuudha. Mootummaan illee akkasuma siireeslii fudhatanii itti yaaduu qabanii irratti hojjechuu qaban. Wanni kun waan hin danda'amne ni danda'ama. Warri mootummaa keessa jirus ijoolluma teenya, warri gaara jirus ijoolluma teenya. Warra tokko kun namni mana tokko keessatti wal dhabami waan hiikamuu danda'amu garuu karaa lachuutu siireesitti fudhachuun dirqama ta'a. Yoommoo kun hin taane waan ammaa dura dabarsine caalaas ta'uu dandeenya. Qeerroo fi qarreen bakka hunda jirtan adaraa walit dhaammannaa wal taanee biyya teenya tana ijaarree biyya tanarra wayyaa ilmaan keenyatti dabarsu qabnaa yaadachuun qabaanu.